mana dhuftee wanni gartee haasoytee ijoollee wajjin taphachuu dadhabdeef waan nuti hin fahminii hin hubatinii irratti haaftee jira obboleessa kee. Dhugaadha bar waan kana garatti sobaasanii beekadha waan kana laaltanii wanni irratti garatti sobaasanii jira. Wannummaan markazatti deebiteefu. Uffata sanirrallee dhugaadha. Waa hundarraa qulqullaa'uudhaaf beeka. San dhugaadha. Uffatee akkasitti waliin bulleeti osoo hin yaadatin walaa ramsiidha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Jarri wanni shayxaanaa shayxaanuma dhuguma shayxaana. Dhuguma shayxaanni shayxaana. Qalbii keessaa unan dhufnee siin jee qalbuma keessaa yaadannoo keessa nan dhufu. Silaate waanuma silaa. Silaa fuuldura deemuu isa dhugusmaa irraa darbuu qabnaa. Irraa darbitanii silaa. Walaa ramsiin hin yaadanne. Walaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh hordoftootaa fi daawwattoota caalaatu jirra jirtu. Akkuma jirtanitti gaana gaafa salaamanni keenya kan onnee irraa burqee qilleensarraan barrisee isin haadha qabu jecha har'aas deebinee dhufnee jirra. Maal keessa jiranii eessa geessanii jechuun keessanii noolamuu alhamdulillahi rabbil aalamiinii ba'aa guddoo takka firraa buufne garuu ammoo hojiin hedduutu hafe xumurre jechuudha miti. Gamanumaanuu waan keessa jiru isin hubachiifne jenneetuma deebinee dhufne. Akkuma beekamutti kaleessa galgala obboleettiitii Aynabuu baafnee turre huba qabdanii akkuma viidiyoo irratti agartanii turtan sanitti arraga akkuma isin hojjettan. Markaza geessinee markaza jirti dubartoota bira dhiifnee egaa arraan tana qe'eedhaas dagachuu waan hin qabneef hara qe'eedhaa deebine jechuudha. Gaman nutillee bilbileef turre loonunni bilbila nuti bilbileef sanuu isinuu agartanii jirtanii bilbileef ture. Addaan hin baaneef akka nuti gartee mormii tana keessa gartee qabsoo tana keessa seennee jirru. Inninis gama sakatta'insa isaatiin gamatti hannameen deemaa ture. Akkasitti. Achumaan achi dhaabbachaa bulee ganama kana bariisa adda baateef dubbiin akkasitti gama keenya dhufee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin obboleettii teenya dhugaadha nu baasanii baay'een gammadee. Baafnee nu majii baratis qabsoota yeroo jirta. Maali gammadeetiin bar dhugaa na gammachiise maaliif baafannee obboleettii teenya alhamdulillahi waa dubbannee lafa hin banne akkuma jenne sanitti alhamdulillahi rabbiin nu gargaaree. Baafannee jirra unu alhamdulillahi takkanaati dhugaadhaan eda bilbilli isaanii sun naaf addaan hin baane achumaanis shororkaa keessa jirra turre beekte dhugaadha yeroo shororkaa keessa waan jirru saka bilbileen ture barra osoo ni gartee waan gartee anis sitti dubbadde fuulaa fi fuulatti nuti isaanii hojii walitti dhufnee waan jirruuf yeroo san keessatti ogguun fi gartee miliqanii baafatan san waan ajaa'ibsitti silaa jiraatte hangaan ifa ajaa'ibee takka taatee kaleessa galgalaa san atu maal akka jettuu fi amma akkaan itti siimuun beeku maaliif dhugaadha wallahi barra hoggaa ogguu deeyne abaluu jira abaluun jiru maal keessa jirra seenuu keenya malee wallahi hanga chiibaanee bakka tana dhufinitti waan keessa jiru hin beeku. Dhugaadha. Eega bakka san deeytan hordoftoota jara biraa'uu deeytanii akkamitti jara san to'annaa jala oolchuu dadhabdan mee nam tokkollee qabdanii akkamittiin fidinii gaafiin inni nu gaafate dhugaadha silaa yeroo san kaameeraa duratti otoo naan jee bareedaa ture. To'annaa jala oolchuu miti karaa isaan seenee isaan baay'een agarra nama gurgumanii amma ramziin eega mana galle booda namoota silaa yeroo san bakka san jiranu abaluun jiru eessa qote abaluun jiru eessa qote. Awul seenee jiruu hin jiruu naan jechuu kanaan juu ta'e beekata. Ramziin. Hin jiru anammaa gurbaa Maammadii isaanii ni jira naan jeen. Anummoo nama biraatii jira lakkii. Mahammad isa xiisha seenee waa guurrachuudhaaf yaalii godhu. Jara gartee isumaa xiisha keessaa waan inni qabu silaa fudhachuuf yaalii godhu. Kanaaf hin jiranii naan jee beeksisa. Isumarraa hoo hafattashanii waa irraa fudhachuuf. Irraa fudhachuuf yeroo masan keessa sororkuma san keessaa yaalii godhan. Ajaa'iba sitti ta'udha. Isumaan argifamee fi gartee Mahammad biyya kana wala garre. Namni lakki masa ilaa mucaa farsi baanasan. Barnaasuu saniin ilaa hangammaan tanatti tasgabbaama miti. Dhugaa barrakka. Silaa arraan tana guyyaan inni gammaduu qabu gartee. Wallaahi guyyaa gammachuu haati ijoollee isaa bakka san keessaa jara musiibaa san harkaa baate. Dhugaadha. Eegamana dhufte xiqqoollee taatu namni haala gammachuu tokko harkachuun qabu. Wallaahi akka jaabatti fuula feetirraa. Ammallee naasuu biraa keessa jira boo waan hin beeku waan itti ta'eef inni waan isa baareessee nan gaafate. Dhugaadha gartuu ammaa ija kaameraa duratti. Wanni jirtu numa jirti. Heeruma rabbiin irraa godhu. Harkiyoo waan na dhee si nagarree. Si woomana qabu dide boo hadoodee
وانا جاي أنا نقول قوي ستي جراني بيتني بتيري جرسون وان سان هجتشا ترى أما أنت نقولت أما كيميال وان سين هجتشا يرتو irratti hojjechuun ni mala waajjirarra karaa keessa maal akka ta'e ijoollee biyya gartee amma halgatta guyyaa gartee guyyaa duraa guyyaa ganda isaanii seennee hiinu kan bar isittuu kanneen obboleetti jettuu kanneen isiin ol fuutee harkaa qabdiniin deemaanu jechuu jirti walaa ijoollee sanii walaa namittii sanii gurbaa namumaa uuna garreechima jara lamaan malee nagarreen akka fayyatti ammoo jara lamaan arke inni kan beekamoo inni akkaataa isaan itti bahan sanuu nan gaafatiniin jee baran haafarsummaa sunu haafarsaa fi gubbaan sheekatti jidduu waan saniif nama duuba na iraan beenu fakkaatee hantuutu mana iraan bee malee waan namni nama ramziinoo akka hantuutatti Kutanii malee garuu akkaataan itti seenan akkaataa baay'ee namatti hinqisiisu of eeggannoo cimaadhaan seennee beekadhu seeninsa san yeroo san keessa si bilbilee isin lachuutu yaammachuudhaaf waan harkaa miliquun mala dhugaara ni mala dhugaara sagalee muddamsuu keessa waan hin jiruuf ramzii kana dhiyoo jiru gartee barnaaf ramziin tarkaanfii muraasa addaan fagoo jira yeroo san uyi san dhugaara hidhanneetiin fakkaa ganda hanga shakkinee gartee odeeffannoo harkan isa hiilee jirraani isa kana dhiyaatu yaammadhe malee siyaamuudhaaf baay'ee muddama keessaan seene yeroo san eeganii fi gartee bakka san seennee gabbaane boodaan achi gabbaane osoo isin deemnu si dubbisee beekadhu si odeeffannoo si dafee akka galu jee akkasii maal jechuu barbaade itti ni beektaa gabaabumattuu jarri waan biraa keessa jiranii jarri waan biraa keessa jiraachuu namni tokko kaa'atti gartee dheexee injifannoodhaan waan takka harkaa fuute jarri san taa'ee sin eeggatu beekadhu sin eegu dhugaadha amma atis yoo manallee teesse nuti amma dhugaadha hanga mijoon amma hanga isiin markazarraa galchinuuti amma ganama kana bal'isaa halkan isaa sana eeggachii baanee isii gamana finne halkaniin fuunee osoo deemnu waan nu mudatu hin beeyne dhugaadha hin beekamu waan ajaa'iba sitti ta'urraa uffata gartee achii isaan itti kaayan san uffata sanilleedha uffata isii itti kaan itti jijjiiran san sanillee qaxab jee walaa ramzii walaa ana namnummaa yaadate hin jiru uffata sanillee irraa eeguudhaaf eegamana finne nuti yoo nelloonu eegamana dhufteeyu wanni gartee haasoytee ijoollee wajjin taphachuu dadhabdeef waan nuti hin faaminii hin hubatinii irratti haaftee jira obboleessa dhugaadha barre waan kana garatti sobaasanii beekadha waan kana laaltanii wanni irratti garatti sobaasanii jira wannummaan markazatti deebiteefu uffata sanirrallee dhugaadha waa hundarraa qulqullaa'uudhaaf beeka san dhugaadha uffatee akkasitti waliin bulleeti osoo hin yaadatin walaa ramziidha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jarri wanni shayxaanaa dhuguma shayxaana qalbii keessaa unan dhufne isin je qalbuma keessaa yaadannoo keessa nan dhufu silaate waa'uma silaa kuduroo deemu isa dhugusmaa irraa darbuu qabnaa irraa darbitanii silaa walaa ramziin hin yaadanne walaa ani hin yaadanne namni kun saahiba keenya ammallee karaa warraa dheenu hin qabnu jechaa ture jaala maal irratti maamma kun duraanuu nuti saahiba durii waliin saahibaa nama kana as deebi'ee immoo yoo haratti hawala gartan taate wanni tuttuuyite jirti. Of eeggannoo godhaadha. Amma danda'ametti isa mana wallaantanii waan san irraa kuchiiftanii nagayaan gartee harmaatii isaatti gartee goraasaa godhaadha. Fuulii isaatti akka deebi'ee gartee nagayeen jiraatu. San irratti gargaaruudhaaf gartee mungkin inni kun ammaa soggoo waan sana hin tuttuqan if beekee gartee dantaasaa sanuu dursuu dhabuun malaa. Kana waan ta'eef waliif yaaduu waan qabnuuf hanga danda'ametti gargaara. Yoo inni immoo bifa saniin kan deemne ta'ee gartee hojii isaan wajjin simatee isaan kan gartee irraa qeebalee hamri isaanii wajjin itti fufutee yoo firraa eegaa bifa diinaatti. Jettee gaafasi. Ayyata gamma duraa kaama booda maal godhuu qabna? Kaama booda bar. Wanni isinii dhaame bar. Diinni guddaan namni badaan nama keessa qeebee qonama si wajjin tureen siin jee bar. Wanni isiin isa kana fayyadamteefu inni kun yeroo dheertuu nu wajjin tureemisa. Bobbaa galamee dhuun danda'a. Yoo amma dura immoo ati nasiyaan ati keessee gurbaa kana isoo kan tuttu gartee karatti yaala harka sootti. Sun guyyaa dura qabamee akka ilma namaatti itti wanna jedhe. Hayyee amma eega badii tana asiin geessa takka kanan kee maal godhuu qabnaa dha. Amma immoo amma isiillee wanni sababa keetiin dhiise isammuun maal hin dhiifne badalaan isiin jaartii azabisan irraa hin kafate isarraa. Namni badaan kabira taa'ee isii tana hin miidhina hin tuqina jechaatti jiru san gartee jaartii saayiba kiyyaati obboleettii jaartii saayiba kiyyaa jechaa ture hin miidhina lubbuu baasuu deemtanii ishee akkasii mormu sun keessisaa beekaa nama ilkee qoflaatiin gartee si qoflaa si fakkaachaa si miidhu nama sani qoree horofa keessaa tajaajila firraa eegaa akka jabaa firraa eegaa maammata
Firraa eegaa dirqama firraa eeganna. Amma waa keessatti wanni firraa eegaa jiru. Amma haasteenyu kana saan kana dirqamni bakka sana dhaabbadde malee bakka sanuu nama kaa'e amma jarjaratti jira bakka sana deebi'ee eeggannoodha dhagee waan takka seente waan kana gootii jettee irra fuun qabdu ifirraa eegu qabda kan qaban Atilleen qabrii qottisan itti isaan fira darbitu jira san diina keessan qabrii qottisan itti hin geessu qabrii qottee qabrii duuba osoo isaan lubbuun jiranii teessee akka nama awwaalee fudhachuun qabdu amma nuti isii dheedhee baasuun qabrii qonne malee hin awwaallee beekadhu jira kanaaf dirqama qabrii qotamte san isaan sirraa kan awwaallutti waraana ta'uu qabnu askara jechuun askara ta'uu eegaa gartee nuti tuqanii nu jalaa haafuu didan. Didanii jiran dhugaadha. Leengadda natti dhufanii isinii na bira jiru. Waan godhan quba qabdanii mi. Dhugaadha. Deebi'anii ammaasis achiin milkaa'uu dhabnaan obboleettii iyya dhufan. Achiin dhufan dhuguma isii karatti qabanii. Akkasuma akkasiin. Haburree nyaata. Adiyoos nyaachumaaf taa'aa jenni beekamu. Kanaafuu maal akka godhuu qabnu ba. Isinuu dursitanii ni beektan jee.